Iraan haleellaa misaayilaa Israa'el irratti geggeessu humni waraanaa Israa'el beeksisee jira. Israa'elii fi Iraan guyyaa 8ffaaf haleellaa misaayilaa wal jijjiiruutti fufanii jiru. Misaayilota Iraan irratti dhukkaafaman qolachaa akka jiru ibsuudhaan lammiileen biyyattii bakka da'annoo akka turan ajajee jira. Miidiyaaleen Israa'el akka gabaasanitti Iraan guyyaa har'aa kana misaayila 15 gara Israa'elitti dhukaastee jirti. Haleellaa biyyoota lamaanii kana hordofee namoonni 100,000 lakkaa'aman daandii Teheraan irratti ba'uudhaan Israa'el irratti mormii dhageessisanii jiru. Keessatti erga misaayilli darbatame booda yoo xiqqaate namoonni 17 kan madaa'an yoo ta'u bakkeewwan hedduutti dho'iinsi mudachuusaa Aljeeziraan gabaasee jira. Israa'el ammoo gama isheetiin haleellaa diroonii saayintistii niwukilaaraa Iraan mana jireenyaa Teheraan keessa dhokatee jiru irratti xiyyeeffate raawwattee jirti. Ministeerri ittisaa Kaatis Israa'el Iraan keessatti bakka niwukilaaraa fi waraanaa irratti haleellaa kallattii isaa eeggate raawwachuu ibse. Akka gabaasa The Wall Street Journal jedhutti saayintistiin haleellaan irra ga'e kun meeshaa waraanaa niwukilaar boombii irratti ogeessa addaa yoo ta'u mana isaatiin alatti bakka dhokannaa osoo jiru haleelame. Qondaalli dhaabbata kanaaf odeeffannoo kenne maqaa saayintistii kanaa ibsu surraa of qusateera yookiin marii Iraanii fi amma qaawwii jiraa jettee jirti. Doonaald Tiraamp yeroo Ameerikaan waraana Iraan keessa seentee tarkaanfii fudhattu torban lama booda ta'uu himee jira. Kun ammoo amma marii Iraaniif qaawwii jiraa jettee jirti United Kingdom. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron Iraan mariidhaaf fedhii dhugaa agarsiisuu qabdi jedhanii jiru. Macron akka jedhanitti waraana Israa'eliif Iraanitti xumura gochuu fi biyyoonni Awurooppaa piroopozaala qabxii ijoo 4 of keessaa qabu Iraaniif dhiyeessuuf akka jiran himanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi hanga Israa'el Teheraan haleeluu hin dhaabnetti USA waliin mariitti akka hin deebine beeksisanii jiru. Warri Ameerikaa marii barbaadanii yeroo baay'ee ergaa dhaamanii jiru. Haga weerarri kun dhaabbatutti mariif iddoon akka hin jirre ifatti himneerraa jechuu isaanii miidiyaan biyyattiidhaa gabaasee jira. Ameerikaa kan yakka kana keessaa qooda qabdu waliin mariin qabnu jedhanii jiru. Dhimma kana ilaalchisee biyyoonni gamtaa Awurooppaa fi qaamoleen adda addaa Jeneevaatti guyyaa har'aa kana mariitti jiru. Ministeerri muummee Firdarii Dr. Abiy Ahimad Jeneraal Maariin Koorpis Ameerikaa fi ajajaa Afriikoom Jeneraal Maayikel Laangley waliin mari'atan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahimad Jeneraal Maayikel Laangley waliin dhimmoota fedhii waloo ta'an dhimmoota gamlamee fi naannawaa irratti mari'anneerraa jedhan ergaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin. Marii Finfinneetti geggeeffame kanarratti Somaaliilaand Jeneraal Maayikel Laangley qaama jila sadarkaa olaanaa Ameerikaa Ambaasaadar Riichaard Diraaleetiin durfamu keessaa tokko ta'uu erga mirkaneessee guyyaa tokko booda yoo ta'u jilli kun pirezidaantii Abdurrahmaan Erwaayii fi qondaalota olaanoo biroo waliin magaalaa Hargeysaatti mari'atee jira. Akka ibsi waajjira pirezidaantii Somaaliilaand irraa ba'e mul'isutti jilli kun dhimmoota nageenyaa galaanaa fi ittisaa irratti mari'ateera. Akkasumas bu'uuraalee misoomaa tumsa nageenyaa naannichaaf barbaachisan madaaluu fi magaalaa buufata doonii barbaraa daawwatee jira. Itoophiyaa fi Ameerikaan tumsa damee nageenyaan qaban cimsanii itti fufuu kan jedhan ammoo isa maajoor shuumii waliigalaa humna waraanaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaati. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan jila Maariin Koor Ameerikaa fi ajajaa Afriikoom Jeneraal Maayikel Laangley waliin mari'achuu ibsanii jiru. Fiild Maarshaal Biraanuun Itoophiyaa fi Ameerikaan hariiroo dippiloomaasii waggaa 100 olii qabaachuu yaadachiisanii jiru. Biyyoonni michuu lameen fuulduratti damee loltummaan tumsaan hojjechuu dhimmoota dandeessisan irratti waliigaltee irra ga'uus dubbatanii jiru. Haala qabatamaa naannicha irratti hubannoon waloon kan uumame yoo ta'u keessattuu karra galaanaa fi dhimmoota nageenyaa gaanfa Afrikaatti mul'atan irratti fayyadamummaa waloof walta'iinsaan hojjechuu haalota dandeessan irratti waliigaluu dubbatanii jiru. Jeneraal Maayikel Gamasaaniitiin Itoophiyaan gaanfa Afrikaa fi naannichatti biyya ga'ee olaanaa qabdudha jedhanii jiru. Keessattuu Somaaliyaatti nageenya waaraa buusuu fi shororkeessummaa ittisuuf tattaaffii taasisaa jirtu dinqisiifataniiru. Marichaan haala qabatamaa naannichaa kan hubatan ta'uu eeruudhaan dhimmoota loltummaa fi nageenyaa irratti waloon hojjechuuf waliigaluu Faanaa Miidiyaa Korporeet gabaasee jira. Mootummaan Saawud Arabiyaa murtii du'aa Itoophiyaanota dabalatee lammiilee alaa irratti dabarsee akka hir'isuu gaafatamee jira. Saawud Arabiyaatti yakka daddabarsa qoricha sammuu namaa adoochuu waliin wal qabatee yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa 37 adabbii du'aa eeggachaa akka jiran dhaabbileen mirga namoomaa idil-addunyaa 31 ibsa waloo baasaniin beeksisanii jiru. Murtiin du'aa kunis yaaddoo guddaatti uumuu ibsanii jiru. Lubbuu lammiilee yakka murtii du'aan kennisiisneen hidhamanii du'a eeggachaa jiran yaaddoo qabna kan jedhan dhaabbileen kunneen bara
kanaa lammiileen Somaaliyaa 19 fi lammiileen Itoophiyaa 7 akka ajjeefaman ifatti gabaafamuu eeranii jiru. Lammiileen Itoophiyaa 3 immoo waxabajjii 16 2025 ajjeefamuu fi kaan ammoo sodaa keessa akka jiran ibsan. Akkaataa ajjeechaatti raawwatamus gara jabummaa garmalee jechuun ibsanii jiru. Maatiin guyyaa ajjeechaa yeroo baay'ee kan hin beeksifamne yoo ta'u yeroo baay'ee du'a namoota jaallatan karaa miidiyaa qofaan akka beekan ibsanii jiru jedha gabaasni Addis Standard.